Hayyan ashamaa harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal abeeloof anaa dhufu baga nagaan dhuftan Noora hordoftoonni kiyya nagaan isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif lafa bakka jirtan gola jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii hordoftoonni kiyya bakka hundumti keessan jechuudha warri har'areef gara chaanaalii kiyyatti dhuftan. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii warri immoo hordoftoonni kiyyaa hamma guyyaa har'aatti like share subscribe gochuun na jajjabeessaa turtan galatoomaa isin galateeffadhaa hedduu isin jaaladhaa naa ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Warri har'areef gara chaanaalii kiyyatti dhuftan immoo like share subscribe gochuun gara maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaanii guyyaa har'aa waanan isiniif qabadhee dhufee jiru waa'ee fuulaa irrattidha. Gogaa keenya haala kamiin eeggachuu qabna, haala kamiin bareechachuu qabna isa jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Obboleewwan kiyyaa meekaappii tokko malee haala ittiin mana keenya keessatti gogaa fuula keenya itti bareechachuu dandeenyu maaskii bareedaa ta'e keemikaala kan hin qabne ofii keenya mana keenya keessatti ejjetachuu dandeenyu isiniif qabadhee dhufee jira. Baay'ee keemikaala kan hin qabnedha. Baay'ee tokko maaskii bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Hordoftoota kiyyaa haala bareedaa ta'een walumaan ejjannaa na hordofaa waliin ejjannee haga xumuraatti na wajjiniin turaa isiniin jedha. Amma gara hojii isaatti gallaa kottaa walumaan ejjannaa seeraan na hordofaa isiniin jedha. Kottaa na wajjiniin. Hordoftoota kiyyaa kunoo amma gara hojii isaatti yeroon galu jechuudha. Jiizaar yookiin immoo kaarotiitu na barbaachisa. Ani ammaaf kaarotii firee tokko qofa qaba barbaadu jechuudha. Maaliif fuula kiyya kan amma na ga'u firee tokko kan har'aa jechuudha. Baay'ee qixeessuu hin barbaadne yookiin immoo qopheessuu hin barbaadne amma firee tokkotu na ga'a. Amma kana haala ani kukkutee isin argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Amma haala kanaan gidduma galeessatti xixiqqaa garmalees miti gidduma galeessatti kukkutadheen jira. Amma erga kukkutadheeti waan itti bilcheeffadhu isinitti na argisiisa. Kunoo bireddistii ani itti bilcheeffadhu kunoo kana fakkaata. Kana daayirektuma fideetiin as naqadha jechuudha. Kunoo erga as naqadheeti bishaan ho'aa qopheeffadhee kaawwadheetu jira. Bishaan ho'aa itti naqaa jechuudha. Kunoo erga bishaan itti naqeeti na hordofa. Egaan hordoftoota kiyyaa kunoo abiddarra akkasittiin keenye yookiin immoo qabbanarra keenye jechuudha. Kunoo haala kanaan haga inni sirriitti bilchaatutti akkasittiin keessu baqa hanga inni bilchaatutti na hordofaa. Ammallee yeroo bilchaatu walitti deebina. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaan bilcheeffadheetiin jira. Amma baay'ee naaf bilchaatee jira. Kunoo akkasitti yoo ilaaltanii baay'ee bishaatee jira. Hin caccaba ofuma isaa jechuudha. Egaa akkasittiin toshitanii bilcheessitanii hamma haqee sirriitti akka dinnichaatti sirriitti bilchaatutti kunoo haala kanaan egaa kunoo meeshaan ittiin daakadhu qopheeffadheen jira. Kalaaxa kan barbaadanitti naqattu. Kunoo kalaaxa akkasittiin kalaaxatti erga naqanneeti daakeen walumaan ilaalla isiniin jedha. Kalaaxatti daakeetiin jira. Maal akka fakkaatu walumaan ilaalla. Kunoo kana fakkaata. Meeshaatti naqee isin argisiisa. Egaa saayinaa qulqulluu itti fayyadamu qopheeffadheen jira. Jiizara kiyya kunoo asin naqadha as ilaala. Kireemiin itti nam'us in jira waan ta'eef haala kanaan jechuudha. Baay'ee bareedaa. Kunoo egaa haala kanaan kireemiin kiyyaa akkasitti erga bareedeeti maalitti dabaladha. Ani ofii kiyyaa kunoo qibaatii ani ofii koo itti fayyadamu jechuudha. Kunoo kana fakkaata qollisaa wanti ta'eera. Joonsoon beebii ooyilii itti fayyadama. Kunoo akkasittiin itti naqee wajjiniin ilaalla haala bareedaa ta'een. Erga haala kanaan zayee qibaatii keenya itti naqanne jechuu isin qibaatii wanta isinitti tolu waan barbaadan itti naqachuun danda'ama jechuudha. Waan barbaade yoo ta'u wanta manaa qabdan akkasittiin toshitaniitiin miiksii gootu jechuudha.
erga miiksi gootaniiti kana guyyaa tokkotti fixuun waan hin danda'amneefu wanti goona anamma kunoo qodaa qulqulluu ani fuula kiyyaaf naa ta'u qopheeffadheen jira. Saniif amma eessatti naqadhaa kunoo kanatti naqadheen akkaataa itti fayyadama isaas immoo walumaan ilaallaa wajjin fayyadamnaa bu'aasaa miidhaasaa waan hundaa waliin fayyadamnaa haala kanaan qopheeffadheen jira. Dibadhees immoo isin argisiisa itti fayyadamaa osoo hin taane ofii kiyya fayyadame isin argisiisa na ordofaa isiniin jedha. Hayyeen hordoftoota kiyya kunoo deebi'ee ufeetiin jira. Amma fuula kiyya dhiqee saabunaatiin dhiqadheetiin dhufee bishaaniin qaba. Dursitanii fuula keessan osoo amma waliin ejjenneerra osoo fuula keessanitti hin dibiin dura saabunaatiin miiccadha. Saabunaa isin tamacha'u ani saabunaa anaaf akka gogaa kiyyatti anaan natti tolu yeroo hundumaa irra deddeebi'ee itti fayyadamu. Saabunaa kana saabunaan kun immoo kokomberii ingiliffaasa. Akkasumas immoo yookiin immoo kiyaarii arabiffaatiin kiyaarii kan jedhamu yeroo salaxaa itti goggodhannu jechuudha. Kiyaariidha. Isa kanaatiin ani wanti isaa gateen jira kanaan duruma waan itti fayyadame qolasaa jechuudha. Mee boru guyyaa biraa immoo yeroo nejjedhu kabraa baneetaniin haaraa qolasaa isin argisiisa. Baay'ee fuula namaaf bareedaadha saabunaan kuni. Fuulli keessan akkan goggogne illee baay'ee isin fayyada. Egaa fuula keessan saabunaa kanaatiin miiccattu maaliifi kilaasii kiyyarraa ba'ee yeroo miiccattu isin argisiisuu hin danda'u. Kilaasikoo keessatti qofa kanan viidiyoo dalaguu danda'u. Yoon viidiyoo achi baasee gara biraa geessee rakkoo qaba waan ta'eef mana namaatii baay'ee naan mijatu. Isa kanaafi fuula kiyya amma dhiqeen dhufeen jira. Egaa fooxaa bareedaa qulqulluu kan fuula keessanii qofa kan ta'e akkasumas immoo soft toy jedhu kunoo iddoo hana fuulaatti bitamu jira. Kunoo kana iddoon fuula bitamu jira. Sediliyaarraa bituu dandeessu, maarketiirraa bituu dandeessu, baay'ee lallaaftuu kan taate kunoo haala kanaan fuula keessan erga dhiqxanii kaatanii suuta jedhaatiin maxaxu of hin godhiina suuta akkasitti erga kunoo akkasitti fuula keessan maxax gootanii gogsitanii jechuudha. Erga gogeetii fuulli keessan gogee qulqulluu erga ta'eeti jechuudha. Kireema kana kan isin fayyadamtanii erga fuulli keessan qulqulluu gogaansa maaliifi akka keessa nuuf galuuf jechuudha. Amma egaa dibadhee isin argisiisa walumaan daawwannee jirra. Kireemii baay'ee namatti toludha. Ana baay'ee tokko natti tola. Na yeroo dibattan haala kanaan akkasittiin dibadhaa. Kunoo akkasittiin akkasitti dibadhaa yeroo hundumaa jechuudha. Harkaan yoo amma namoonni furshaatiin dibachuu danda'an jiru. Furshaan jaaladha. Harka kiyya natti tola waan ta'eef harkaan itti dibdanii otoo baay'ee hin dibiin dura harka keessan qulqulluu ta'uu isaati maasaajii godhaa jechuudha. Haala kanaan namoonni fuulli keessan jechuudha baay'ee wal harkisu. Akkasumas immoo walitti shushuun turu erga akkasitti kireema kana dibattanii akkasitti akkas godha. Maaliifi asitti akka isin shushuun turre asiis addarraas akkasittiin
akkasittiin asii olee akkasittiin akkasitti haala kanaatiin masaajii gootu. Akkasittiin asirraa ija keessan jala kan gugurraacha'e jechuudha. Maaliif masaajii goonu gogaa keenya keessa akka inni nuuf galuufidha. Harka kiyyarra yaa'e. Haala kanaan akkasittiin kun akkasittiin yeroo keessan irra tursitanii jechuudha. Haala kanaan dibattuu hundumti keessanillee yeroo keessan irratti fudhattanii kunoo erga akkasittiin dibattaniiti hundasaa jechuudha. Anam dursaa xiqqeessaa dibadhaa, dura xiqqeessaa dibadhaati. Masaajii toshaati godha. Amma ani waan viidiyoo ejjedhuuf garuu isin immoo yeroo keessan irratti fudhattanii toshitanii masaajii gochuu qabdu. Maaliif akka gogaa keessan keessa gadi isiniif lixuuf jechuudha. Faayidaa isaa akka isiniif argamuuf. Faayidaa viitaamin C qabaa. Baay'ee tokko viitaamin C qobaattuu hin bitama waan ta'eef kun mana keenya keessattidha. Wanta baay'ee nu fayyadudha. Kunoo maashaallaadha. Dhugaadha, baay'ee namatti tola. Haala kanaan akkasitti dibanne saayitii tokko booddee walitti deebina maalirra akka ga'e saayitii tokko ofirra tursee deebi'ee maalirra akka geenye walumaan na hordofaa. Hordoftoota kiyya deebi'ee ufeetiin jira. Turtii saayitii tokko turee amma deebi'ee ufeen jira. Kunoo haala kanaan jechuudha. Saayitii tokko ofirra tursee jira. Amma egaa aqeetiin miiceen bishaan ho'aas miti qorraas miti daafii giddu galeessaatiin dhiqeetaniini walitti deebinaa maal akka fakkaatu baay'ee tokko kan namatti toludha. Turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u na hordofaa. Hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaanii saabunaatiin miiceen dhufee ammas fooxaa masila itti fayyadamee jechuudha. Baay'ee gogsa. Kunoo erganii akkasittiin gogsee jechuudha. Baay'ee dassi nama jedha jechuudha. Egaa akkas gootanii kunoo aloveeraa jeelii kan ta'e jechuudha. Kireemii aloveeraa jeelii kunoo keessi isaa kana fakkaatu.
akkasitti dibattu. Baay'ee namatti tola jechuudha. Haala kanaan akkasitti dibattanii galgala jechuudha. Kireemii barbaadan dibachuu dandeessu. Yaani anamma aloe vera jeelii nin dibadhe. Isin garuu waa biraa dibachuu mirga qabdu. Kani isin faana adeemu. Aloe vera jeeliin gogaa keenyaaf baay'ee bareedaa waan ta'eef kananii haala kana natti tolee jechuudha. Ani kanatu natti tola irra caalaa. Haala bareedaa ta'een kun akkasittiin galgala akkas gootanii yoo bultan gogaan keessan osoo hin turin jijjiirama guddaa irraa argachuu dandeessu yaaltanii jechuudha. Akkasumas immoo kireema irraa afe jechuudha. Kireema irraa afe kana guyyaa baay'ee isin ga'a. Talaajaa keessa kaawwattu. Talaajaa yaan firiijii jechuudha. Talaajaa keessa kaawwattu. Waan har'a itti fayyadamtan amma xiqqoo ishee finjaalatti fu'an amma waan viidiyoo jedhee hundasaa ol fidee isinitti argisiise malee finjaalatti midhaagaa tokko fuutanii maankaa tokko fuutanii finjaalatti naqattanii galgala hanga bilbila keessan teessanii ilaaltan hanga viidiyoo waan tiktookii waan tokko miidiyaa tokko ilaaltan fuula keessanitti dibdanii saayitii walakkaa yoo baay'ate saayitii tokko yoo xiqqaate saayitii walakkaa ofirra tursitanii saabunaatiin miiccattanii erga miiccattanii fuula keessan nashaftanii gogsitanii booddee kireema mana keessaa qabdan kireema adda yoo ta'u kan gogaa keessan wajjiniin adeemu isin tamacha'u yeroo hundaa itti fayyadamtan jechuudha. Itti fayyadamtanii haala kanaatiin yeroo bultan ganama bishaan noormaaliitiin dhiqattu. Saabunaa malee saabunaa ittiin gootanii ganama bakka an akkasittiin bula. Baay'ee gogaan keessan laslessi jedhe baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko haala kanaan itti fayyadama isiniin jedha. Obboleewwan kiyya warreen viidiyoo koo isinitti tole immoo laayikii hin dagatinaa. Baasii tokkollee waan isin baasisuun qabu laayik sheer sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Hamma turtii biraan walitti deebinutti nagaan isiniif haa ta'u. Lafa nagaa turaa. Ciao, isinin jaladha. Assalamu.